Ashama harkafuuni hangaftota oduu Suudaan kibbaa keessatti antichi tokko shorbaalikii malee dhuguun lubbuun isaa darbuu isaa miidiyaa keenyatti himaniiru. Dubaay keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuuf faaxee walitti bu'iinsi akkuma itti fufetti jira jechuun kan kantiibaa magaalaa Dubaayitii fi itti gaafatamaa faaxee Dubaay miidiyaa keenyatti himanii jiru. Dubaay keessatti urga faaxeen albeen qaama saalaa keessa wal waraananii as albeen Dubaay keessatti akka malee qaala'u miidiyaa keenyatti himanii jiru. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akkuma dura waadaa isin seen namni kutaa tokkorraa hamma kutaa lamaa barata yoo jiraattan koottaa miidiyaan keenya isin qaxaraa jennee akkuma isin beeksifne gaazexeessitoota qaxarree jirra. Oduu Dubaay keessa jiru siif gabaasti dhufaana tura. Waan dhufee gamasi gaaftamtu dhimma dubartii oduu isaatii kana dhaqqabee qabaa kana dhaggeeffattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Akkuma beekamu guyyaa lamaan dura sa'a Maamada tokkootiif haadhonni lama wal horaanuudhaan miidhaa hamaa kan irra geessan sini gabaasni jira. Isumatti aansee isii waraanteellee seera jalaa kooltee fi isii waraanamteellee haala hamaratti akka argamtu nuuf himanii jiru. Oduu isaatii kana qabadhee kanuma hamma oduu biraatii walitti deebinutti nagaan nu tura. Galatoomi gaazexeessituu keenya aadde waan fi jabaadhu hojjedhu mindaallee siif dabalama. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya rakkoo faaxeen Maamadoo irratti biyya Dubaay keessatti wal dhaban kantiibaa magaalaa Munfaa Obbo Abdii Culullee balaaleffatanii jiru. Nuti jiraattonni Suudi Arabiyaa jiraannu hundi keenya dhihaa bahan gocha fokkataa suukaneessaa Dubaay keessatti raawwatame ni balaaleffanna. Obbo Mubaarak Musammaa yookaan Ingilish Teacher jechuudhaan kan beekaman biyya Kaayiroo keessatti keessaa sa'a 10 fi daqiiqaa 45tti daaspooraa Ameerikaa Ingilishii barsiisuun beekaman bara 2091 Suudaan keessa intaloo afaan Ingilishii malee afaan biraan beeni jaalachuu miidiyaa keenyatti himaniiru. Akka aadde Fatiyaa Mujaahid bilbilaan miidiyaa keenyatti himtetti Obbo Mubaarak Musammaa bara 2091 Suudaan keessatti intaloo afaan Ingilishii malee afaan biraan beeni wal jaalatanii Obbo Mubaarak Musammaa afaan Ingilishii wallaaluu walii kan jechuun aadde Fatiyaa miidiyaa keenyatti himteerti. Obbo Mubaarak Musammaa yeroo afaan Ingilishii aikisu yookaan nadhungadhu jettuun hin qabu jechuun kiisi isiitiif kiisi ofii barbaadaa turu miidiyaa irratti arginee jirra. Viidiyoo Obbo Mubaarak Musammaa yookaan Ingilish Teacher walumaa waan daawwannu ta'a nu faana tura. Facebook. Flow. No, not Facebook. Flow. Bye. Kiss. Wallahi azim. Not this. Kiss me. Akka Obbo Mubaarak Musammaa yookaan Ingilish Teacher jedhanitti alhamdulillah rabbii seenaa san keessaa na baase afaan Ingiliishiitiin daaspooraa Ameerikaa barsiisaa jechuun miidiyaa keenyatti himaniiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun har'aaf qabannee isin dhiyaanne kana fakkaata. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya namoonni hedduu yuutuubii qabdaa jettanii warri nagaaf profaayilii tokkokkii kana jala gadi yoo buutan bakka mallattoo viidiyoo tana yoo tuqxan alaaxuur keessa singalcha achi keessa dhaqxanii abbaan barbaadan sabiskiraayib gochuu ni dandeessanii galatooma.